kaafnee isa jiru sagalee Waaqayyoo waliin ilaalleerra. Meerras isuma ilaalla waa'ee diinota jaallachuu. Diinota jaalladhaa jedhe Yesuus. Diinota jaallachuu jechuun maal jechuudha? Diinonnis immoo eenyudha maaloodha isa jedhamu waliin kaafnee ilaalleerra. Diinota jedhee macaafti qulqulluun Yesuus kan waame diinota isaan kam jaallannaa isa jedhuu fi diinota keenya macaafuura hammeenya dukkanoota diiyaabiloos otoo hin taatiin nama keessa ta'ee hafuura hamaa jireenya namaa keessa ta'ee namatti fayyadamee jireenya namaa lolu isa akka jaallannu jibbuu akka hin qabne hammeenyaan deebisuu akka hin qabne waliin ilaalaa turre. Macaafata qulqullaa keessaa bakka tokko dubbiseen sagalee Waaqayyoo ammayyaan nu baay'atee irratti dubbanna. Wangeela Maatewos boqonnaa 5:38 irraa 4:43 irratti tursiisee tan dubbisaa akkas jedha. Yesuus fira kee jaalladhu diina kee jibbi jedhamee akka himame dhageessaniittu. Ani garuu isinittan hima diinota keessan jaalladhaa warra isin hariyataniif kadhadhaa. Kana yoo gootan ijoollee abbaa keessanii isa Waaqa irraa hin taatu. Innoo aduu isaa warra hamaa fi warra gaggaariidhaaf hin baasa. Eenyuuf? Warra hamaadhaaf warra gaggaariidhaaf hin baasa. Bokkaa isaas warra qajeelotaa fi warra jallootaaf in rooba. Warra isin jaallatan duwwaa yoo jaallattan gatii maalii argattu ree? Warra sodaa Waaqayyoo hin qabne warri sodaa Waaqayyoo hin qabne iyyuu akkanuma hin godhu miti ree? Obboloota keessan duwwaa hodhiftanii nagaa yoo gaafattan warra kaan caalaa maal faa gootu? Warri saba Waaqayyoo hin ta'in iyyuu akkanuma hin godhu miti ree? 8:8 egaa abbaan keessan inni Waaqa irraa mudaa malee akkuma ta'e isinis warra mudaa hin qabne ta'aa jedha. Kutaa kana keessatti xaafanni qulqullaa'aan waa'ee diina jaallachuu Yesuus Kiristoos namootatti dhuga buutotatti kutaa kana keessatti otoo dubbatu argina. Maal jedhaanii fira kee jaalladhu diina kee jibbi jedhamee akka himame dhageessaniittudha. Kana jechuun kakuu moofaa keessatti xaafanni qulqullaa'anii qooda ijaa ija baasi. Fira kee jaalladhu kormas jibbi. Namni tokko yoo ija keessa jaamsi qooda ijaa ijatu gatiin gumaan kan falama ture. Nama lubbuu ajjeesi jedha ture. Maaltu macaafti qulqulluun keenya caaffanni seerri bichaaf 23 seerri Musee isa kana lafa kaa'aa ture. Yesuus Kiristoos immoo isa kana hambise. Maal jedhee? Seerri Musee ajjeesi jedha. Qooda ijaa ija baasi jedha. Qooda lubbuu baasi jedha. Qooda harka buti. Qooda miilla buti. Isa kana jedha. Inni kun maalidha? Seera Musee 623 jiran keessaa. Galanni guddaan Waaqayyo Gooftaa keenyaaf haa ta'u. Yesuus Kiristoos immoo maal jedha? Fira kee jaalladhu diina kee jibbi jedhamee akka himame dhageessanii turtanidha. Dubbistanis turtan hin beektu isa kana. Haa ta'uti garuu ani immoo isa godhaa isiniin hin jedhudha. Garagasha sanaa waan tokkoon dubbadhaadha. Garagasha sanaa ergaa tokkoon isinii qabaadha. Garagasha sanaa yaada tokkoon isinii qabaadha. Garagasha sanaa waan tokko akka isin hojjettan cimsitanii akka duukaa buutan isatti akka jiraattan nan barbaadaadha. Innumtis diina keessan jaalladhaa. Warra isin hariyataniif kadhadhaa. Garaagarummaa gidduu kana jiru ilaalaa. Akkuma nama dubbadhee Yesuus maal jedhaan? Fira kee jaalladhu diina kee jibbi jedhamee himamee ture akka ture dhageessaniitu. Garuu ani isan bidhan hambisaadha. Inni gaarii miti jedha. Inni gara gaariitti nu geessuudha. Garuu waan tokkoon isinitti himaadha. Ani garuu isinitti hima. Diinota keessan jaalladhaadha. Kaleessa dhaga'anii kan turan fira kee jaalladhu diina kee jibbi dhaga'an. Har'ammoo garuu Waaqayyoon maal Yesuus maal jedhaani? Diinota keessan jaalladhaadha. Warra isin hariyatanii kadhadhaadha. Warra seexanni keessa taa'ee isin lolu, warra seexanni keessa taa'ee hamaa keessa yaadu, warra seexanni keessa taa'ee jireenya keessan jeequ, isaanii maal godhaa? Isaan jaalladhaa, isaanii kadhadhaa jedhee kutaan kun dubbata. Warra diinota keessan jaalladhaa, warra isin hariyataniifis immoo maal ta'a? Kadhadhaa. Warra isin hariyatan maal gochuu? Isin balleessuuf, isin nyaachuuf, isin ajjeesuuf, jireenya keessan balleessuuf, dhimma keessan balleessuuf warra isin hariyatan waan tokko akka gootaniin isinitti dubbadhaadha. Innumtis maal godhaa? Kadhadhaaf warra akkasiiti. Hin jibbiina. Haa badduun jedhiina, haa duutuun jedhiina, balleessin jedhiina, kutiin jedhiina, ajjeesin jedhiina, maal ta'a? Kadhadhaafidha. Haleluuyaa. Mahateesaa Provaajinaa Moosef Leetiyaas maal ta'a? Kadhadhaaf. Yeroo baay'ee wanta tokkotu dhaga'ama arraba namootaa keessaa. Nama jibbaniin yookaanis immoo nama qiimiirraa qaban, nama waa isaan miidhe, nama waa isaan yakke waan tokko jedhanii dubbatu. Maal jedhu? Naannoo kootii buqqisi, naannoo kootii kaasi, naa ajjeesi, yaa cabsii manatti naa galchi, ija isaa jaamsi, gurra isaa duuchi. Bakka ammeenyi waa irratti haa ta'u. Haaloo naa ba'i ammeenyi irratti ta'e ejji koo hargu jedhamee yeroon dubbannu jira. Jennee yeroon haasa'amu jira. Garuu qooda sanaa Yesuus Kiristoos akkasidha. Warra akkasii jaalladhaadha. Warra akkasii jaalladha. Akkasuma immoo maal ta'a? Kadhadhaa fi warra isin hariyatan, warra jireenya keessan hariyatan sanaa kadhadhaa. Haa badduun jedhiin, haa cabduun jedhiin, haa duutuun jedhiin, haa naafatuun jedhiin, haa jaamuun jedhiin, nama hin ta'in hin jedhiin. Garuu waan tokko godhi. Wanta ati gochuu qabdu maalidha? Kadhadhuufidha.
Inni tokkoffaan jaallachuu jedha. Inni lammaffaan maal ta'e kadhadhuufi jedha. Haleluuyaa. Kana gochuu keessaniin jedha. Kana gochuu keessaniin abbaa keessan isa waaqa irraa kana yoo gootan ijoollee abbaa keessanii isa waaqa irraa hin taatu. Ijoollee abbaa isa waaqa irraa hin taatu. Ijoollee lafarraa hin jedhu ijoollee waaqa irraa. Kan lafarraa hojii lafarraa kan godhu hojii lafarraa kan hojjetu macaa fuurammeenyaa isa dukkanicha sanaadha. Qooda sanaa garuu macaafanni qulqullaa'aan waan tokko nutti dubbata. Yoo kana gootanii jedha. Yoo diinota keessan jaallattanii jedha. Warra isin hariyatanii gaafa kadhattanidha. Isin gaaf sana maalidha jedha. Kana yoo gootan ijoollee abbaa keessanii isa waaqa irraa hin taatu. Haleluuyaa. Kana jedhee inni sun innoo haduu isaa warra hamootaaf warra gaggaariidhaafis hin baasa. Bokkaa isaas warra qajeelotaaf warra jallootaafis hin rooba. Kana jechuun maal jechuu barbaade kutaa kana? Waaqayyoon warra qajeelotaa kophaatti bokkaa roobsee fi warra jallootaaf kophaatti immoo bokkaa roobuuf hin didu. Bokkaan qixa nuu rooba. Gaafa bokkaan roobe wanti biyyatti dhufu gaafa bokkaan roobe nuti sanyii facaafannu isaaniifis waluma qixa roobe waan ta'eef sanyii isaanii facaafatu. Maal ta'u sanyii isaanii facaafatu. Addan goone waaqayyoonidha. Kanaaf addan godhiinidha. Addan godhiin. Haduu isa warra hamootaafis warra gaggaariidhaafis waluma qixa baasa. Wal qixa kenna. Adda hin foone. Addaan hin goone. Guyyaan adda ba'iisaa tokko har'a otoo hin ta'atiin guyyaa biraa jira namni sun qalbiin jijjiirranne taate. Yoo hin deebine taate. Filanni guddaa waaqayyoof haa ta'u. Akkasitti diinota keenya jaallachuu danda'uu qaba. Waaqayyo warra yoo addan baafne. Warra amananiif warra qajeelota jedhamaniif warra waaqa sodaataniif warra gaarii hojjetaniifis aduuma baasa. Warra jallootaafis warra nama ajjeesaniifis warra nama balleessaniifis warra hamaa yaadaniifis warra siree isaanii irra ciisanii hamaa yaadan warra karaa ta'aa deemaa hamaa yaadan nama balleessuudhaaf warra balatan isaaniifis aduu waluma qixa ba'a. Yoom arramma biyya lafaa jiru. Isaan akkasiitiif immoo garuu waan tokko godhaadha Yesuus. Haleluuyaa. Kadhadhaaf maal ta'a kadhadhaa jaalladhaa warra akkasii jedha. Galanni guddaan gooftaadhaaf haa ta'u. Warra isin jaallatan duwwaa yoo jaallattan gatii maalii qabduree? Isa kana warri biyya lafaatu hin godhu. Kanaaf maal godhaa? Warra isin hin jaallannes jaalladhaa. Warra isin jaallattu qofa yoo jaallattan, warra isin leellisu qofa yoo leellistan, warra isin duukaa yoo duukaa buutan, warra isin gargaaru qofa yoo gargaartan, inni bu'aa maalii qabaadha? Bu'aa kan qabu isa kana otoo hin ta'aatiin. Bu'aa maal kan qabu? Bu'aa kan qabu isa kana qofa otoo hin ta'aatiin warra isin jibban gaafa jaallattan, warra isin ari'atanii gaafa kadhattan, warra badii keessan barbaadanii gaafa nagaa isaanii barbaadan, qooda ammeenyaa gaariidhaan gaafa deebistan, qooda harrabsoo eebbaan gaafa deebistan, qooda haalaatii sabiraadii janaayitii lodogo parabara labaatiyaas. Waaqayyo guddaadha. Haleluuyaa. Gaafa isa kana gootan haddaddummaan uumamaa. Kanaaf maal godhaa? Diina keessan jaalladhaa. Bakka jaalladhaa hamma raacii biraan qabu. Jaalladhaa erga jedhee aniif isin maal gochuudha qabna jechuudha jaalachuudha. Lakkii waaqayyoon hin dogongoree jaalladhaan hun jechuun qabu iyyuu jechuu hin dandeenye. Tiizaaz ነው. Tiizaaz ደግሞ ከላይ ነው. Ajajichi olii innumtis waaqayyo biraa. Isa kanarratti mana waan dubbadhee akkamiin diinota keenyatti jaalala argisiifna isa jedhu wantoota afur dubbadhee tanan xumura. Akkamiin diinota keenyatti jaalala argisiifna. Isinitti meera diinota jechuun macaa furameenyaa daabiloos sana jaalladhaadha otoo hin ta'atiin nama ta'anii otoo jiranuu isaan keessaan warra seexanni hojii isaa dabarfatu. Warra mi'a hojii seexanaa ta'an sana. Lootaanii moosaa biraabaa jiinaa itti ledega parabaadiyaas jedheera. Kanaaf akkamitti diinota keenyatti yookaan akkamitti warra hamaa nurratti yaadanitti akkamitti jaalala argisiifna? Jaalala akkamitti agarsiifna? Indeet andanya akkamitti diinota keenyatti jaalala argisiisuu dandeenya? Inni tokkoffaan wanta gaarii isaaniif gochuudha. መልካም ነገር በማድረግ ምን ክፉ ነገር ነው አይደለም፣ ደግ ነገር ማድረግ ዋንተ ጋሪ isaaniif gochuudhaan diinota keenyatti jaalala argisiifna. Isaan jaallachuu keenya jaalladhaa deemee Yesuus isaan jaallachuu keenya karaa nuti ittiin agarsiifnu karaa tokko wantoota waan baay'ee kaasuu hin danda'a garuu keessaa wantoota afuriin gabaabsee dubbadha. Inni tokkoffaan wanta gaarii isaaniif gochuudhaan mee ergaa Roomaa 12:20 fi 21